Akkam jirtu fayyaa keessanii dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa kun chaanaalii Gadaaneetidha. Chaanaaliin Gadaaneetii barnoota afaan Oromoo, Gadaa akkasumas teeknooloojii ICT isiniif qabatee dhiyaata. Har'a barannoo kana keessatti akkamittiin afaan Oromoo dogoggora tokko malee qubeessuu akka dandeessanii waliin ilaallaa isinitti agarsiisa. Nafaana turaa Afiiraa kooti. Barannoo kana keessatti waa'ee qubee isin yaadachiisa. Akkasumas immoo waa'ee sagaleen akkamitti akka uumamu, waa'ee jechootaa illee ni ilaalla. Jechoota gabaabaa, jechoota dheeraa, jechoota laafoo fi jechoota jaba warreen jedhamanii kan biraan seer-lugaa tokko tokko qubeessuu keessatti seera lugamii fayyadamnu isinitti agarsiisa. Kan biraan immoo gilgaalaa fi fakkeenyota garaa garaa waliin ni hojjenna jechuudha. Afaan Oromoo keessatti qubeen gosa lamatu jira. Haala argamsa jaraa irratti hundaa'uudhaan bakka lamatti qooduun ni danda'ama. Qubee qeenxee fi qubee dachaa jennee qooduu ni dandeenya jechuudha. Qubeen qeenxee akkuma beektan qofaa warreen argamanidha. Qubeen dachaan immoo lama yookiin immoo cimdiidhaan warreen argamanidha jechuudha. Qubee qeenxee haadhaa kaasee hanga zaatti warreen jiranidha. Waamuun barbaachisaa natti fakkaatu sababni isaa kuni qubeessuu irratti dogoggora xiqqoo warreen uumanuuf kan qophaa'edha. Yookiin qaawwaa xiqqaa warreen qabaniif. Inni biraan qubee ergisoo sagalee afaan Oromoo keessa hin jirre ittiin qubeessuudhaaf kan nuti fayyadamnu qubeewwan warreen ergifamoo jedhamanii paapaa, zaa, tsaa, zhaa. Sagalee kanaa jecha afaan Oromoo ta'ee kan qabu hin jiru jechuudha. Warreen sanattiin qubeessuu fi gara dubbifamaatti ceenu. Dubbifamaaf dubbachiisu. Dubbifamaan warreen sagalee qofaa isaanii kennuu hin dandeenye, qofaa sagalee warreen hin qabnedha qubeewwan. Dubbachiiftuun immoo warreen sana shananii A, E, I, O, U. Dubbachiiftutu sagalee dubbifamaadhaaf laataa jechuudha. Gara sagaleetti ceenu. Asirratti wanti isin hubachuu qabdanu waa'ee sagalee sirriitti adda baasuun murteessaadha. Sagalee jecha tokko adda baasuu dadhabuutu iyyuu dogoggora qubeessuutti isin geessa jedheetan amana. Kanaaf sagalee jechi sun qabu adda baasuun dursadha. Sagalee gabaabaaf dheeraatti gaafa dhufnu sagaleen gabaabaan dubbachiiftuu tokko of keessaa qaba. Sagalee gabaabaa si'a jennu dubbachiiftuu tokko of keessaa qaba. Inni jedhu suni inni kennamee jiru suni dubbachiiftuu E qofa. E'n tokkodha. Kanaaf sagaleen sun gabaabaa ta'uu agarsiisa. Sagaleen dheeraan immoo dubbachiiftuu lama yookaan gostokkee lama jechuudha. Lakkuudhaan yoo dubbachiiftuun argame sagaleen sun dheeraadha jenna. Fakkeenyaaf jechumtu dheeraa jedhu dheeraa ta'uu agarsiisa sagaleensa. Ala jennu dheeraa sagaleen inni kennu dheeraa ta'uu agarsiisa. Si'a jennu hin harkisna. Hin harkifama taanaan sagaleen sun dheeraadha. Hin harkifamu taanaan immoo gabaabaa ta'uu agarsiisa. Bakka sagaleen itti harkifamu dheeraadha jennee adda baasuu dandeessu. Sagalee bakka itti hin harkifamne yookiin immoo gabaabbatu gabaabaa jennee dubbachiiftu tokko qofa fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf baa isa jedhu laa jedhu sun immoo baa laa sagalee dheeraa qabu jechuudha warreen kun. Inni itti aanu sagalee laafoo fi laafaa yookiin laafaa fi jabaa. Sagalee laafaa fi jabaa. Sagaleen tokko akka inni laafuuf akka inni jabaatu kan murteessu
dubbifamaadha. Dubbachiiftuun immoo sagaleen akka inni gabaabbatuuf akka inni dheeratu taasisa. Dubbifamaan sagaleen jabaadha moo laafaadha isa jennu sana agarsiisa jechuudha. Dubbifamaa gosa tokko qofa yoo fayyadamne fakkeenya kenname aadhaaf laa yoo walitti daballe sagalee aala, la sagalee ala jedhu laata. Achirratti diddiigee barreesseera suni dogoggora ta'uu mala. Laadhaaf walumatti barreessaa si'a ida'amu ala, bara, sagalee baa jedhuu fi raa yoo fudhanne bara jenna. Sagalee bara jedhu ni baata. Bara si'a jennee waamnu sagalee akka kamiirraa baasa jedhu sana jalqaba irratti toonii isaa dhaggeeffachuu qabna. Toonii isaa eega dhaggeeffannee booda katabna jechuudha. Amma bara jechuu barbaadeetan raayoon jabeessee baabira aayoon dheeressee sirrii miti jechuudha. Baarra jedha. Kanaaf sagalee isaa jalqaba irratti dhaggeeffachuun toonii isaa dhaggeeffachuun murteessaa akka ta'e agarsiisa. Haala sagaleen jedhu kuni aarratti hin dheeressine, laarratti immoo yookiin hin jabeessine, haadhuma irrattis immoo jabeessee hin dheeressine jechuudha. Haala laaffisee immoo waamee gabaabsee jechuudha. Waan jabaatus hin qabu. Kanaaf sagaleen ala jedhu tokko gabaabaadha. Kan biraa immoo laafaa ta'uusaa agarsiisa jechuudha. Kan inni gabaabbatu kan taasise dubbachiiftuu tokko qofa qaba. Sagaleen jettu gabaabaadha. Dubbachiiftuun aan jalqaba irratti gabaabbatee jira. Dubbifamaan laan immoo tokko qofa ta'ee jira. Inni immoo laaffisa jechuudha. Dhuma irrattis immoo aan dubbifamaan laatti ida'amee jiru suni dhumarra jiru, aan dhumarra jiru sagaleen sun akka inni gabaabbatu taasisee jira jechuudha. Bara kan jedhullee akkuma sana wal fakkaata. Gara sagalee jaabaatti immoo jennu dubbifamaa gosa tokkee lamaa yoo fayyadamne walitti aansine sagaleen sun akka inni jabaatu taasisa. Fakkeenyaaf karra bakka jedhutti karra. Raan maal ta'a? Raa si'a waamnu jabeessinee waamna gatii ta'ee fi achirratti maal ta'a jechuudha. Raa lama fayyadamuu qabna jechuudha. Jabaachuu ta'uusaa agarsiisuudhaaf. Jalqaba irratti akka inni ibsetti sagalee sana jalqaba irratti dhaggeeffachuu qabna. Hin dubbisnaa hin katabna yoo ta'e barreessuudhaaf taanaan qubeessuuf taanaan sagaleen sun sagalee akka kamiinuu kennaa isa jedhu sana baruun barbaachisaadha. Kanaaf sagalee sana eega dhaggeeffatanii booda eessattidha kan inni jabaatu isa jedhu sana. Karra la jennu raani akka inni jabaatu agarsiisa. Salphaadha. Afaan sana beektu taanaan. Abbaa si'a jennu sagaleen suni baarratti akka inni jabaatu beekamaadha jechuudha. Aarratti immoo maaliif hin dheerofne lama hin taane? Maaliif lama hin taane? Abbaa jecha jedhu keessatti yoo jettani sababni isaa jennee kaane abbaa jenna malee abbaan jennee hin dheeressine gatii ta'eefidha. Aan jalqaba irratti kan inni gabaabbatu. Isa booda sagaleen baan immoo hin jabaata. Jabaatee immoo hin dheerataa jechuudha. Maaliif abbaa jenne malee abban jenne. Abba jechuuf abbaa jechuun tokko miti. Abba osoo hin jedhee sagaleen aan isheen dhumaa kuni hin hafti jechuudha. Abba jedha ishii kan qabu kun. Inni ittaanu jechootadha. Jecha gabaabaaf dheeraa ilaalla. Sagalee ilaalleerra jecha ilaaluun hin rakkisu. Sagaleen gabaabaan lamaaf isa ol gabaabaadha taanaan sagaleen suni jecha nuuf laata jechuudha. Jecha gabaabaa laata karaa biraatiin. Sagaleen sun gabaabaadha yoo ta'e jecha gabaabaa nuu kennaa jechuudha. Jechoota gabaaboo ta'an jiru. Fakkeenyaaf ala yoo fudhanne gabaabaadha. Bara yoo fudhanne bira, cina warreen akkasii kun gaggabaaboodha. Gaggabaaboo kan godheen maalidha?
jecha gabaabaa kan taasisu, jecha sagaleen isaa akka gabaabbatu, akka inni dheeratu kan taasisu maal jenneerra? Sagaleen akka inni gabaabbatuuf akka inni dheeratu kan taasisu dubbachiiftuudha jenneerra. Dubbachiiftuun sagaleen tokko akka inni yookiin jechi tokko akka inni dheeratuu fi gabaabbatu murteessaa jechuudha. Dubbachiiftuutu iyyuu murteessa. Dubbifamaan immoo akka inni jabaatuu fi akka inni jabaatuuf akka inni laafu taasisa jechuudha. Jechoota sagalee gabaabaa ilaallu ilaalleerra ala barasa jedhu ilaalleerra. Jechoota sagalee dheeraan immoo eelee, karaa, faana. Warreen kun dheeraadha sagaleen isaanii. Aanaa yoo jenne immoo gabaabaadha. Qubee hir'isuun hagam akka inni hiika jecha sanaa jijjiiru hubachuu ni dandeessu asirratti. Kanaaf sagalee sanaa yoo dhaggeeffattanii haala salphaadhaan barreessuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf eeleen jedhe yoo ta'e, eelee barreessuun barbaade yoo ta'e, sagaleen isaan dheerata beekamaadha. Bakka lachanitti ni dheerata. Een jalqabarra jirtus ni dheerata. Leen silumayyuu lee jechuudhaaf silumayyuu een fayyadama gatiin ta'eef dubbachiiftu. Lee sagalee jettu laatti. Kanaaf dubbachiiftu gar lachaniinuu dheeressuudha jechuudha. Kana si'an jedhu sagaleen dheeraa yoo ta'e sagaleen kara lachaniinuu hundumti isaa kara lachaniinuu dheeratu. Karaa yoo jenne kaan jalqabarra jiru karaa yoo hin jedhe kaan hin gabaabbataa kan dheeratu raadha. Kanaaf raa irratti iyyuu dabala jechuudha. Kaaraa ta'a yoon kaa dheeresse. Yoon raa jabeesse immoo karraa ta'a jechuun achirratti barreeffamee jiru sana raa yoon asitti jabeesse karraa ta'a gatii ta'eef karaa jechuun barbaadanii raan sagaleen inni qabu suni karaa irratti karaa si'a jennu jecha karaa irratti raan sagaleen inni qabu laafaadha gatii ta'eef nan laaffisa isa boodammoo nan dheeressa jechuudha. Fanaa jarreen kun sagaleen jara garagal inni achirratti barreeffameeru faana jedha. Sababni isaa faan biratti lama gatii fayyadamneef harkisnaa faa harkisne naammoo gabaabsina. Baay'ee salphaadha. Akka kanatti tiriikii kanaan deemtanii jennan. Inni itti aanu immoo sagalee laafaa fi jabaa isa jennu jechoota sagalee laafoo fi jaboo ala yoo jennu fudhannee gabaabaa keessatti ilaalleerra ala bara waliin kana sagalee kun karaa biraatiin immoo laafaadha. Laafaa akka inni ta'u kan godhe dubbifamaa tokko qofa qabaachuu isaati. Sagaleen jabaa immoo akka inni jabaatu kan taasisan dubbifamaa lama lakkuu walitti aanu qabaachuu isaati. Fakkeenyaaf achirratti kubbaa fudhachuu dandeessu, karra fudhachuu dandeessu, foddaa, adda kan jedhu fudhachuu dandeessu. Sagaleen jabaan jabaatee kan gabaabbatu jira, jabaatee kan dheeratu jira. Achuma irratti fakkeenya kanarratti kubbaa yoo jenne jabaatee dheerata baan kun jabaadha deebi'ee immoo dheeraadha. Karra yoo fudhanne asitti karraa hin jenne karra hin jedhe kanaaf jabaatee kun gabaabbate. Foddaa yoo jenne immoo daan kun jabaatee asitti immoo deebi'een dheerata. Jabaa dheeraa isa jennu jechuudha daan. Faana asitti foon ishee jettu kana gabaabaadha asitti foon. Foddaa sagaleen kun walumaa galatti jabaadha kan taasisu. Daan kun sagalee jabaadhaa gatii qabuuf jechuudha. Jechi kun jabaadha kan taasisu. Daa jennee waamna. Si'a waamna. Foddaa salphaadha. Tokko adda jechuu barbaade aadaas kan jedhu jira. Adaa kan jedhu jira. Aada kan jedhu jira. Lakkoofsa nuyi qubee hir'isneef qubee dabaluun maal ta'a jechuudha. Jechi suni hiikni isaa hin jijjiiramu.
Jechi sun hiikni isaa hin jijjiiramu. Bakka jabaatutti hin jabeessinu yoo ta'e, bakka laafutti hin laaffisnu yoo ta'e, bakka dheeratutti hin dheeressinu yoo ta'e, jecha biraa katabnaa jechuudha. Kanaaf hiika biraa laata. Hanga konteekstii yookiin galumsa isaa hubannutti adda baasuun ni rakkisa. Tolee, gara shaakalaatti deemna. Jechoota kennaman kana jabaa, laafaa, gabaabaa, dheeraa jechuudhaan adda baasnuuni. Jalqaba irra ni jiru albuuda jedha. Jechi albuuda jedhu baa biratti albuuda sagalee isaa yoo fudhatne baa biratti ni dheerata. Sagaleen kun laafaa ta'e maalidha? Dheeraadha jechuudha. Laafaaf dheeraadha. Fallaana yoo jenne immoo jabaa qaba. Sagalee jabaa qaba. Dhumarratti hin gabaabbata. Fallaana. Laan maalidha? Laan jabaataadha. Deebi'ee immoo hin dheerata. Naa bira yoo fudhanne sagalee isaatiin ilaallu jechoota kana. Naa biratti immoo hin gabaabbata. Hin laafasi. Beenyaa yoo fudhanne sagaleen kun guutummaa guutuutti laafaa dheeraa ta'uusaa agarsiisa jechuudha. Laafaadhas dheeraadhas. Beenyaa harkisnaa garlachanii nu harkisaa jira. Beela yoo jenne beela. Baarratti dheeressinee waamna, laarratti gabaabsineerra. Qeerroo yoo jenne qeerratti dheerateera. Isa booda roorratti jabaatee dheerataa jechuudha. Qeerroo kanatti barreeffama. Falaa yoo fudhanne guutummaa guutuutti gabaabaadha. Laafaadha karaa biraatiin. Dhama. Dhamnis akkuma falaa gabaabaa laafaadha. Qaanii dheeraa laafaadha. Dhara. Dhara kan jedhu gabaabaa laafaadha. Damma kan jedhu gabaabaa jabaataadha. Damma. Jabaataadha. Jaba jedhu maalirratti jabaata? Maalirratti jabaata? Foollee dheeraa jabaadha. Jabaa dheeraa sadii foollee. Foollee. Laarratti dheerata. Adoolessa. Adoolessa. Lee bira isa geenyu hin gabaabsine saarratti immoo hin jabaata. Gabaabaa jechi jettu mataan isaa dheeraadha. Dheeraa jechi jedhu dheeraadha. Jabaa jechi jedhu dheeraadha. Baarratti laafaa jechi jedhu dheeraa laafaadha akkuma maqaa isaati. Tole. Seera dhugaa tokko tokko si'a qubeessinu maaliif gochuu qabna jedhu. Dubbifamaan gosni sadii yookiin dubbifamaan sadii walitti aanee dhufu kan jedhu jira. Biraan immoo qabxiin lammaffaan dubbifamaa gosa garaagaraa lama jechoota irra butaa qabaniif qofa fayyadamnaa. Dubbifamaa garaagaraa lama walitti aanee yoo dhufe irra butaadhaaf fayyadamaa achirratti fakkeenyaaf arbaa, garbaa, harmee, sirna, falmii, albuuda. Irra butaadha jechootni kun. Kanaaf garaagaraa lama yoo jiraate irra butaadha. Bakka irra butaatti qofa fayyadamna. Kan irra butaa fudhaa beektuu itti ulfaatu. Gilgaala adda addaa halluuwwan armaan gadii kennaman maqaa isaanii barreessii. Mee maqaa gurraacha jedha kun gurraacha akkamitti barreessina? Kana barreessina. Gurraacha karaa adda addaa 16 barreessuu ni dandeenya. Karaan kun immoo sirriidha jechuu miti. Dogoggoraan jechuudha. Karaan adda addaa 16 jiru. Karaa adda addaa 16 keessaa tokko qofatu sirriidha jechuudha. Karaa sanan isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti guu si'a gabaabsinu guu jalqaba irratti yookiin immoo dheeressuu dandeenya. Ittaanee raa jecha jedhu gurraacha barreessuu barbaada. Raa jecha jedhu nan gabaabsaa yookiin nan dheeressaa yookiin nan jabeessaa yookaan immoo jabeessee dheeressaa jechuudha. Dhumarra inni jiru immoo chaa inni jedhu chaa yookaan hin gabaabbataa yookaan hin dheerata. Kanaaf gurraacha jedha kun immoo gurraachaa jedha.
kun immoo gurraacha jedhani kun inni kun gurraachaa jedha. Gurraacha hiikan qabu. Inni kun gurraacha jedha. Gurraacha tisiqaa jira kun. Inni kun gurraachaa jedha. Gurraacha hiikas hin qabu kunis. Inni kun gurraacha jedha. Nama argaa jirtan kun gurraacha jecha barbaadamudha. Inni dhumarra jiru inni kun immoo gurraacha chaaniin dheerate. Kanaaf inni sirriin gurraacha isa jedhudha jechuudha. Akkuma kana guu dheeressinee mataa isaayyuu karaa amma karaa 8 ilaalle karaa 8 kan biraatu jira jechuudha. Walumatti 10. Akkuma kanaan inni kun karaa inni ittiin barreessinu 16dha. Kanaaf gilgala kana ilaalame kuni fakkii irratti wanti mul'atu kun baaladha. Baala kan jedhu kana kamidha? Jecha baala jedhu sirriitti hin barreessine taanaan hiika biraas ni kenna. Hiika jiru jechuudha. Baadhaaf laa gabaabsuudhaan, dheeressuudhaan, laa jabeessuudhaan. Dubbifamaan jalqaba irratti silumayyuu hin jabaatu. Dhumarra isa jiru yookiin gidduurra isa jirutu jabaata. Inni kun baallaadha. Baallaa kan jedhu kamidha achi keessa? Koomentii irratti barreessitu jechuudha. Asirratti immoo kuni nama ija qisuu yookiin ballaa jedhama. Ija ballaa jedhama. Ballaa kan jedhu kamidha? Tolee, kun immoo balaa tiraafikaa jira. Balaa kan jedhu kanas keessaa jarreen kana koomentii irratti barreessan. Deebii keessan koomentii irratti na barreessaa. Diimaa, adii, magariisa, keelloo, cuquliisa warreen sanallee barreessaa. Tolee, xumurreerraa galatoomaa. Viidiyoon kun isinitti toleera taanaan sabiskiraayib godhaa.